Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee YouTube kan taatan hundumaa keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha viidiyoo biraa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Hanganuma viidiyoo kiyyaatiitti na wajjin turaadha. Viidiyoo kana ishee laayik gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Egaa viidiyoo nani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma piicturii ilaalaa jirtanitti makee fi ibsishaan guyyaa har'aa simannaa addaati kan isaaniif taasifame haala aadaa biyya baaleetiin natti fakkaate dhiifama nillee aadaawwan biyyoota adda addaa kana adda baasee beekullee baadhu hanga ta'e tokko uffata aadaa kanaatiin inuman gandaa kudhata kan yaadadha. Egaa jechuudha makee fi ibsishaan guyyaa kaleessaa gammachuu hedduutu isaanitu itti dhagahame. Namoota baay'een ka jaalala isaaniif qaban haala kanaan wal gahanii haala kanaan haala mijeeffatanii wantoota hedduu qophaa'anii uffata aadaa warra baalee uffatanii kanneenis immoo uffatuma noormaalii uffatanii simannaa isaaniif taasisan mooyyetu akkasumas wantoota adda addaa haala aadaa biyya isaanii kan isaaniif calaqqisiisan uummatni Kaayiroo keessa jiran hiriyoottan isaanii jaalatamtoottan isaanii haala kanaan guyyaa irraa qophii addaa qopheessanii isaa simachuudhaan sirboota adda addaa walleewwan adda addaa akkasumas immoo hojjetu haala sirna gaarii kan qopheessanidha. Egaa baay'ee kan namatti toludha. Haala kanaan dhugaa rabbiiwwan baay'ee namatti toludha. Bakka wakiin saalfattee asitti baay'ee namatti tola. Aadaan isaanii dhugaa rabbii aadaa warra baalee kun baay'ee nama bareeda. Akkasuma haala dara hargeetillee baay'ee bareeda. Aadaawwan hunduu baay'ee babbareedaadha. Garuu waan hundaa isaanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf jechuudha. Namoonni tokko jechuudha sooshaal miidiyaa kana irratti wal jaalatee yookiin immoo wantoota akkanaa hordofee hin godhu beektu namoota tokko fakkeenyaaf ashitti illee argina jirra baaleedha. Akkasumas immoo namoota tokko namoonni akkanatti wal jaalatanii aadaa isaanii haala sirna kana gaggeessu namoota ijoollee warra baalee fi ijoollee warra harargeeti baay'ee malee hundaa miti beektu. Egaa Hashittii fi Hamzan illee tana dura haala kanaan qopheessaniiti kan turani warri harargee simannaa Ashittiidhaaf godhe tana dura viidiyoo isaan gadhiisan irratti argitan haala kanaan simannaa addaa sirna kanaan taasifameefii jira jechuudha. Egaa jechuudha Ashittii fi Hamzan maa hafan garuu hin jirani maali Ashittiin Hamzan hararge Ashittii baale lammaasi makiin Hamzaan biyya tokko Ashittii fi ibsishaan biyya tokko maaliif afaan moo anatu nagarra moo baak viidiyoo jaajjaniiti yookiin viidiyoo duuba jaajjaniiti moo maaliif afaan gaafedha kun Ashittii fi Hamzaan maaliif afuu danda'a moo viidiyoo keessatti bahuu hin barbaanne ta'a malee hin afaan macha hin afaan jedheetan amanaa. Egaa seenaan hin jirtu irra isaanii miti moo daa'imti keessatti normaatti jechuutti immoo kun xiqqoon tuni jirti. Isheen illee miskiina bakka godhattuu dhabdee fidattee dhufte ta'a seenaan ammoo haati seenaa hoo sirreete haati seenaa hoo jirtu haati seenaatti sin jirtu haati seenaa maybe viidiyoo asliin waraabee gadhiisee illee jira isa keessatti argamuu dandeessi baay'ee. Haati seenaa intala gurguratti waan ta'eef baay'ee biizii ta'uu dandeessi. Kanaaf itti ilaalamu haala seenaa irra dabarrechuudha. Akkasumas dooktarri abbaa intala gurgurataa gammachuu fuula chaalaanii isaaniitti irra kan jiru viidiyoon isaanii asirra hin jiru natti fakkaata. Egaa dhugaa rabbii haala simannaan isaanii baay'ee kan namatti tolu nyaatawwan gosa adda addaa nyaata aadaa keessatti jechuudha. Nyaata aadaa kana baay'inaan warri harargeetii fi warri baalee kun dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf nyaata aadaa kana hojjechuudhaan tokkoffaadha rabbi. Nyaata aadaa kana baay'een isaanii kan hojjetanidha. Meeshaalee aadaa akkasumas bakka haalli nyaanni aadaa isaanitti qopheessan baay'ee kan namatti toludha. Itoophiyaa keessa caalaa kan isaan biyya namaa keessatti haala kanaan sirna
kana simannaa kana taasisan dhugaa waqaa waan baay'ee namatti toludha. Warroonni hundumtuu kana taasiftan dhugaa galata qabdan uummata jaalatamtoota makii fi ibsishaatiin maatii isaaniitirraa illee galata qabdan jechuudha. Warri qophii kana qopheessitanii haala kanaas simannaa addaa kana taasistaniif galatuumaa isiniin jenna. Galatoomadha makii fi ibsishaanis baga gammaddanii baga guyyaa kanaan isin gahee kan itti aanus immoo ittumaa fufaa deemaa waan hundaa qophiidhaan eeggachaa jirra. Egaa ammas nyaata irra jiranii marqaadha kuni. Waaw dhadhaan immoo barbareen qabu meebii barbaree ittiin godhamu ta'uu hin danda'a malee bakka nyaata hedduutu jira. Nyaata baay'eetu jira. Nyaata gosa adda addaatu jira. Nyaata aadaatu jira akkasumas immoo jettu nyaata baay'eetu jira akkuma viidiyoo irratti argitanitti kan tokko lama osoo ta'e maqaa isaanii isinii waamuu hin danda'a. Tokko lamaa miti. Nyaata gosa adda addaati. Dhugaa simannaan isaan taasisaniif waan baay'ee nama ajaa'ibudha. It's amazing really. So waan baay'ee namatti toludha. Viidiyoon irraa qabadhe isinii dhiyaadhe asumarratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isinan jaaladha isinan kabaja. Iddoo yaadaa qabdanitti komentii jalatti barreessadha. Iddoo dogongoraa immoo dhiifama qeeqeessuu yoo qabaattan komentii jalatti barreessuu hin dagatinaadha. Guyyaa gaarii isiniin jechuun jaaladha. Please viidiyoo kana share like gochuu hin dagatinaadha. Subscribe godhaa chaanaanii kana. Please share like gochuu hin dagatinaa. Dhugaa viidiyoon kiyyaa YouTube kiyyaa dabbii ala jira waan ta'eef share likeidhaan akkasumas immoo YouTube subscribe gochuudhaan akka na gargaartan isin gaafadha gama kanaani. Egaa viidiyoon irraa qabadhe isin dhiyaadhe asumarratti xumura turtii gaarii.